harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan sin faana turuun Bunnoo Waabekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Alella waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti taasisaa jiru miidhaa cimaa mootummaarraan gahaa jiraachuun himame. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo murtii malee gara waggoota 3 kan ta'u mana hidhaa keessatti dararamaa jiran rakkoo fayyaaf saaxilamanii yaala dhorkamanii jiraachuunis himamee jira. Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed ajjeefamuu qaba jechuun kan dubbatan Abuun Luqaas himatamanii jiru. Ministeera dhimma alaa Jaarman Haanaa Leenaa daawwannaa isaanii Jibuutiitti taasisaniif hayyama sarara qilleensaa Eertiraarraa waan dhabaniif gara Saawudii Arabiyaatti balali'uuf dirqamanii jiru. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwork. Alellaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti taasisaa jiru miidhaa cimaa mootummaa irraan gahaa jiraachuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo fi loltoonni mootummaa Itoophiyaa erga yeroo dheeraatii wal waraanaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan alellaa waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa loltoota mootummaa irratti raawwateen kisaaraa olaanaa qaqqabsiisuun himamaa jira. Guyyaa kaleessaa godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti alellaan waraana bilisummaa Oromootiin raawwatamuun kan himame waggaa ta'u alellaan naannoo sulultaatti raawwatames isa olaanaa ta'uu maddeen keenya himaniiru. Waraanni mootummaa ergama shanee balleessu jedhuun dirqama fudhatanii socho'anis waraanni bilisummaa Oromoo alellaa deebii isaan irratti raawwachuun isaan adabaa jira. Guyyaa kaleessaa alellaa raawwateenis meeshaalee waraanaa hedduu kan fudhate waggaa ta'u loltoota mootummaa hedduu ajjeesuun isaas himamaa jira. Mootummaan fuula isaa gara biyyoota ollaa deeffachuuf rakkoo biyya keessaa qabu furachuuf yaalus rakkoo dhaabbilee Oromoo waliin qabu furachuu hin dandeenye jira. Ulaan galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan loltoota biyyattii gatii lubbuu dabalataa baasisuuf jira jechuun tilmaamamaa jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo murtii malee gara waggoota 3 kan ta'uuf mana hidhaa keessatti dararamaa jiran rakkoo fayyaaf saaxilamanii yaala dhoowwamanii jiraachuun himamaa jira. Weellisaa Saayid Awwal kan yeroo dheeraaf dhukkubsataa ture dhiyeenya kana yaala fayyaaf gara Dassee deemullee hanga ammaatti wal'aansa osoo hin argatin mana hidhaa Dasseetti argama. Hidhamtoonni kunneen sababa qabiinsa mana hidhaa keessaa fi reebicha isaan irratti taasifameen dhibeef saaxilamanii himataa turaniiru. Weellisaa Saayid Awwal yeroo qabametti fiixee qawween dugda keessa rukutamee kan ture yaada dhabee turuun erga dhukkubni isaa itti cimee booda gara mana yaalaa geeffamee ture. Mana yaalaa deemee yaaliin baqaqsanii yaaluu waan isa barbaachisuuf qorannoon dursaa taasifamee fi dhiibbaa dhiigaa akka qabus itti himamee jira. Dhiibbaan dhiigaa isaa kun irratu malee yaaliin baqaqsanii yaaluu taasifamuu fi akka hin qabne ogeessota fayyaatiinis itti himamee jira. Weellisaa Saayid Awwaliif yaaliin hatattamaa fi barbaachisaan akka taasifamuu fi qabu namoonni itti dhiyeenyaan hordofaa jiran deeggarsa haa taasifnuuf jechuun waamicha taasisaa jiru. Hidhamtoota kamisee jiran keessaa namni biraa Awwalee Sheek Ali Ibrahim jedhamu dhukkubsachuun kaleessa mana yaalaa galuu maddeen keenya GMN himanii jiru. Namni kunis dhibeen waan itti cimeef mana yaalaa geeffamuu kan himan maddeen haalli nageenya isaa yaaddessaa ta'uu himaa jiru. Warreen maatii qaban maatiin isaanii jalaa faffaca'uun rakkoo ulfaataaf saaxilamaa jiraachuu maddeen dabalanii himaniiru. Hidhamtoonni kunneen mana murtiitti osoo hin dhiyaatin yeroo dheeraaf kan turan mana murtiitti dhiyaannee murtii haqaa argachuu barbaanna jechuun gaafataa turaniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ajjeefamuu qaba jechuun kan dubbatan Abuun Luqaas himatamanii jiru. Abiyyi Ahmedii fi mootummaa irratti dubbii ajjechaa fi jeequmsaa kakaasuu kan dubbatan Abuun Luqaas tumaalee seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 247 fi 251 cabsuun himatamaniiru jedhame. Tibbana sagantaa mana amantaa Ortodoksii irratti haasawaa taasisaniin dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ta'anii kan turan Abuun Luqaas tumaalee seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 247 fi 251 cabsaniiru jedhamuun himanni irratti banamee jira. Himatichi mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha sadaffaa dhimmoota heera mootummaa fi yakkoota heera mootummaa irratti raawwatamanitti kan baname ta'uun isaas gabaafamaa jira. Himatamaan Abuun Luqaas tumaalee seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 247 caa fi keewwata 258 a akkasumas tumaalee keewwata 251 caa fi keewwata 258 cabsaniiru jechuun himannaan lama irratti banamuun gabaafamaa jira. Kana malees sochii
mootummaan yakka humnoota farra nagaa hordofuun kamtoota seeratti dhiyeessuuf taasisu gufachiisuu fi uummanni mootummaa irratti amantaa akka dhabu kakaasaa akka turan himannaa kana irrattis banamee jira. Manni murtichaas himatamaan amajjii 27 bara 2016 akka dhiyaatan ajajuun beellama qabachuu odeeffannoon FBC irraa argame ni mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa paappaasota dubbii arrabsoo fi ajjechaa dubbataniif obsuun kanneen sabni afaan isaaniin haa waaqeffatan jedhan immoo dararuun beekama. Ministeerri dhimma alaa Jarmanii Annalena daawwannaa isaanii Jibuutiitti taasisaniif ayyama karaa qilleensa naannoo Eertiraatiin darbuuf isaan dandeessisu waan dhabaniif gara Saawudiitti imaluuf dirqamuu Reuters gabaasee jira. Maddi oduu Jarman DW akka gabaasetti ministeerri dhimma alaa biyyattii karoora isaaniin ala gara Saawudii Arabiyaatti imaluuf kan dirqisiifaman imala gara Jibuutiitti taasisaniif xiyyaarri isaanii karaa Eertiraatiin darbuudhaaf ayyama waan dhorkameefis jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa tunis daawwannaa guyyoota sadiif biyyoota Afrikaa sadii keessatti taasisuuf ka'aniin dursa gara Jibuutiitti imaluun dhimma wal waraansa Sudaanii fi dhimma rakkoo nageenyaa galaana diimaa irratti mudate irratti mari'achuuf karoorfatanii turaniiru. Ministeerattiin erga imala isaanii danqameen booda ibsa baasaniin kallattiin imala isaanii jijjiiramuun agarsiiftuu tasgabbii dhabiinsa qaxanichaa waliigalaa ta'uu kaasuun walitti bu'insa Sudaanii fi Yaman keessa jiru qilleensa naannoo isaanii fayyadamuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Barbook daawwannaa Jibuutiitti taasisan kanaan Jaarmanii fi gamtaan Awurooppaa haleellaa hidhattoonni Huutii imala dooniiwwan galaana diimaa irratti raawwatan irraa ittisuuf hojjechaa jiraachuu isaanii ilaalchisuun ergaa dabarsuuf karoorfatanii turani. Israa'el Gaazaa irratti duula cimaa geggeessaa jiraachuu isheetiin walqabate hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman dooniiwwan warra lixaa gurguddoo karaa galaana diimaatiin darban irratti haleellaa raawwachuu erga eegalanii torbanoonni lakkaa'amanii jiru. Huutiinis miidhaa Israa'el Filisxeemota irratti raawwataa jirti jedhe mormuudhaan dooniiwwan fe'umsa karaa galaana diimaa darban irratti diroonii fi misaa'ilota haleellaa raawwachuun miidhaa qaqqabsiisaa jira. Sababii yaaddoo nageenyaatiin kaampaaniiwwan doonii fe'umsa gurguddaan karaa galaana diimaa akka hin dabarres dhorkamanii jiru. Rakkoo Huutiiwwan sochiilee dooniiwwan daldala galaana diimaa irratti uuman dura dhaabbachuuf Ameerikaa fi UK'n guyyoota darbaniif iddoowwan hidhattoota qarqara galaana Yemenitti argaman irratti haleellaa qilleensaa raawwataniiru. Ministeerri Ajaalaa Jaarman daawwannaa ba'a Afrikaatti taasisan kanaan dhimma waraana Sudaan kan waggaa tokko guutuuf jiru irratti aangawoota biyyoota naannichaa waliin ni mari'atu jedhamee kan eegamu ta'us Jibuutiin alatti gara Keeniyaa fi Sudaan kibbaa imaluufis karoora qabu jedhameera. Imalli roobii kaleessaa gara Jibuutiitti taasisuuf turan sababii daangaa qilleensa Eertiraa qaxxaamuruuf hayyama dhabaniif kallattii jijjiiruuf dirqamuu kan dubbatan ministeerittiin kamisaarraa gara Jibuutiitti imalu jedhamee eegamaara. Xiyyaarri qondaala mootummaa Jarman olaanoo qabatee imalaa ture kun akka daangaa qilleensa ishee keessa hin qaxxaamurreef hayyama dhorkuu ilaalchisee mootummaa Eertiraatiin hanga ammaatti wanti jedhamee hin jiru. Balaliisaan xiyyaarichaa Eertiraa karaa daangaa qilleensa isheetiin darbuudhaaf hayyama argachuuf waan nuuf danda'amu hundaan raawwannus otoo nuuf hin hayyamamiin afeera jedhee jira. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii akkasumas chaanaalii Telegiraamaa miidiyaa keenya sabiskiraayib akka gootan isin gaafanna. Gaaffii fi yaada akkasumas ergaa yoo qabaattan karaa lakkoofsa Telegiraamii iskiriinii gubbaatti argamuutiin nu quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.